بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، جالتمتوتا وردفتوتا خينيا بقى ربين بكا جرتن هندتو نقاي سنفته فيا آفيا آبيا إبادة دان نقاي نسنجرات شفت جنة ورى والجنجراته هدبرته في اللي هندفتو في اللي ورطلتو darratti karaa imala keenyatti fufu rabbiin haa taasisuu isiniin jenna. Akkuma san rakkataa muslimaatillee harrakkoon adda addaa irra jirtu rakkoon ilma namaa kun garaagara yaadaaf muraada keessan hunda rabbi isiniif haa guutu jenna. Imala keenya kan da'awaadhaa kan gorsoota garaagaraa ergaa isiniif dabarsuudhaaf akkuma itti fufnetti jirra. Arraan tanas kun guyyaa arraan tanaatis dhaamsota babbareedaa keessaa jennee kan isiniif filanne yaadachiisa guyyaa har'aatiif ni ta'a jennee yaadne isinii qabannee dhufnee jirra. Nu faana bu'aa isiniin jenna. Ergaan teenya tan har'aan tana isiniif qabannee dhufne yaadachiisa ilma namaa kana jalaa namni bayaa waan jiru. Akkamitti yoo kan jettu taate ilma namaa jalaa namni bahu hin jiru. Maaliif jennaan ilmi namaa kun qallattu ni qallatte siin jaani, furdattus ni furdate siin jaani. Ol deemtu kun har'a oluu deemuu danda'u kun har'a eessaa siin ol deema jedhani yoo ati gad deemtes eessaa siin gad deemama siin jedha. Har'a faaya isaa dhufe takka kadhaadhaaf na dhufe siin jedha. Ilmi namaa kun ta'aniin arrabni isaa kun sirraa dhaabbachuu hin danda'u. Arraba ilma namaa jalaa najaa bahuu ni dandeessa. Bakka feete dheeytus ni baataa waan joorratti yaadachiisa, akeekkachiisa, gorsa isiniif qabanne kana akka nurraa dagastan isiniin jenna. Mee takka waliin haa laallu. Abbaa mucaatii fi abbaa ilmaatii fi ilmaatu Maammadii fi abbaa Maammadii waliin imala karaa qajeela. Karaa osoo deemaa jiranii abbaadhaa fi ilmi wadala harree tokko qabanii wadala isaanii kana qabatanii imala isaanii waliin eegalan. Imala isaanii waliin eegalanii imala amma dheertuu erga isaan deemaniin booda namni karatti afaan dhufe. Abbaan Maammad mucaa isaa Maammad harree gubbaa kaahee wadala isaa gubbarra kaahee ofii isaatii immoo haada qabee fi dura deemu jira. Karatti afaan dhufan. Aboo namticha naati fayyaan qabdu maal taate? Rakkinni kan kee maalii janii? Mucaa xiqqaa silaa qabee harree siin deemu wadala gubbaa keessi ajanteetii lafa deemtaa jedhee. Ajanteetii lafa deemtaa hayi duuba falli falan. Hayi ati dhabbaadha ati wabbadduutii mucaan haa lafa deemu mucaan haa qabee sii deemu jedhee. Dhagahi dubbii. Mucaa irraa buusee ofii harree irratti bahee amma mucaan harkisee fi deemu see. Imala isaanii eeguu xiqqoo ishee isaan amma muraasa deeman booda namni biraa afaan deemas. Hayi aboo ati yaa jaarsa harri mucaa xiqqaa miilan lafa oofaati ati tanteetii immoo harree irra teessee deemtaa janii. Ahaa amma ka duraa ati hori jeen ka lammaffaa mucaan lafa ooftee ati deemtaa jeen mucaan haa horuu jechuu barbaadetti ammas. Amma mucaa horee argee ifii horee argee lammaffaa irratti maal godhuti isaa fere mucaa fi innis ofii lafatti bu'anii ofii isaaniitiifuu farda kana harree kana horanii deemuudhaatu isaaniif dhufe. Ofiifis irratti mucaa duraan horee mucaa if duubaan horsiisee amna isaaniitti hufan. Yogguu isaan yeroo muraasa deeman booda maraattotaatu karaa nu dhufe maraattota lamaantu dhufe maal balleessan harree takkittiidha hunoo nam lamaan yaabbatanii irra bahanii deemu. Biyya dhageeffadhu harreenis takkichuma